السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسا خين هواسا غاري هواسا قالي bakka jirtan hundatti namni sagaleen teenyatun bira geessi arra oduu gammachuuti sin dhageessuu deemna. Sheekhni keenya Sheekh Muhammad Waadoo Keeniyat, Suudaanit, Masrit, Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti ilmi hadiisaa, sunana sittaa, naxwii, kitaabban aqiidaa, fiqhii kana hunda qaraa'isaa turan akka tasaa akka carraatee hiree biyya tanaaf rabbiin godhee magaalaa Nairobi Keeniyaarraa Finfinnee galanii magaalaa guddittii teenya handhuura Oromiyaatti naannoo sabbataa jedhamu magaalaa Shaggaritti masgiida Maammaatti hospitaala Kiliiraandiraa xiqquma gaddeemtanii jechuudha. Masgiida Maammaatti darsii guyyaa boruu khamisa boruu kana jalqabuuf deemanii namni naannoo Finfinnee jiraattan ka Shaggar keessa jiraattan ka naannoo san jirtan ka biraa katti imaltanii dhayxanii ilmii jecha barachuu dandeessanis carraa kan akka fudhattanii isiniin jennaa. Sheeyni keenya Sheekh Muhammad Waadoo jechuun ni beeytanii mi sheekha ilmii waadee akka nama asheeta waadee afaanii nama guuruutti nama guuru online irrattis beekamaa kitaabban hunda jalqabarraa hanga xumuraatti online irra kaayee qaba. Online irrattis ka qaraa'isu akkasuma ammas online irrattis ni qaraa'isaa. Sheekhni sheekha taqiyyi naqiyyi khafiyyi mutawaadi' sheekha ifga qabu sheekha dhokotaa sheekha kaan rabbi sodaatu silaa نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد أكنوا تسينوا تكسي نمو الرهدو نمن التريات نمن قياتو كوجين أولي هندني بيخا شيخا خنا أكا ور مقالا في النجر تركج الراخنا فدتني قود فدتني أكا رابرتني سنين جنة الدنيا تنرتي وان علمي جانجرتو تنا سنين جتشو فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني شيخ هاو جنتوري توكو أرى سكتسا وجنجر الشيخ محمد توفيق جانيني إنني سكسمتنا ما إجبت الرا galee osoo biyya faranjii deemu ilmi barsiisuun naarrach alajee biyya tana galee wanni kun sunnaa taatee walitti dhaabbachaa jirti. Biyya teenya misoomaafis namni itti galaa jira, barnootaafis namni itti galaa jira, tasgabbii biyya fiitiifis namni itti galaa jira. Biyya namaatti malaan jiraatanii biyya fiitti immoo kabajaan jiraatanii waan juutti amananiiti gara biyyaa galanii jiranii qooda akka irraa fudhattan isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. nama tokko qooda fudhatee anis na bira jira Sheekh Muhammad na bira jira Sheekh wajjin sedduu ol beeka waan taaniif inni sirratti isin adabalu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balayan keenya addunyaa irra jirtanii fi keessaa warri magaalaa handhuura Itoophiyaa Finfinnee jirtan sheekni keenya Sheekh Muhammad Waadoodha biyyatti deebi'anii ilmi biyya teenya keessa magaalaa Finfinnee gatta'anii barsiisuun isiniif carraa guddaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf Sheekh Muhammad Waadoodha hedduu ol beekna. Wajji turre biyya Misra Ajibti keessa wajji turre sheekni kun sheekha gartee hagan namni wal beeku takkaan beeka. hedduu nama ifga qabu nama tawaaduu qabu nama akhlaaqni isaa gaariidha nama na argaa takkallee hin beekne nama dhokachuu barbaadu hatta nama kaameraa dheeyisu hatta nama footoo namni kaasuu dheeyisu jechuudha. Yoo namni footoo hundi biraa fagaachaa ture nu biraa dheeyisaa ture nama akkasii nama zamana kana keessatti zamana addunyaan gaa footoo taate kana hundatti footoolee dheeyisu keessa Sheekh Muhammad Waadoon nama akkasiiti. Egaa hagarraa beenu irraa sheekni nama irraa haftee takkallee hin qabne waan ta'eef sheekni kun amma nama ilmi barsiisuu keessa amatame yoo xiqqaate Keeniyaa fi Ijiptiitti nama yoo xiqqaate amata 20 ilmi barsiisuu jiru lafarraas barsiisaa ture akkasumallee online kana ragaa paaltook irraa eegalee zoomiin eegalee waan feetejii nama qilleensa kanatti hawaasa kana nama hedduu fayyade ustaazota hedduu sheekota hedduu warra biyya alaa jiran kana darasota isaa jechuun ni dandeessa guddaa isaanii warra biyya alaa kana daawaa godhu imaaman biyya alaa kun dur warra isa bira baratee Keeniyaa kan namoonni beeka sheekni kun nama kanaati carraadha jechuun isinii dhufee Finfinnee keessa qubachuu kun carraa ajaa'ibaati irraa fayyadamaa isiniin jenna ilmi sheekni nama kitaaba hunda qaraayisee sunana hunda qaraayisee hatta weebsaayitii irra kaayee weebsaayitii irra jiru guutuun sidha ana akka mataa kiyyaatti akkaan darsii waraabu namni akka kaasee Sheekh Muhammad Waadooti nama dura dammaqaa nama dura waa hunda dura arkee darsii waraabdan hunda waraabaati sagaleedhaan yoo taatu viidiyoon taatu waraaba firraa hambisa wanni kun asara isin booda haftu jee sababa naati hanillee akkaan darsii hanga waraabe hanga amma waraabe kana sababa nama naati irraa rabbi jazaa isaa kabalu umrii sabbinu haa dheerisu kun isiniif carraa bareedaa carraa hafisan qabne carraa sila immoo gartee wanni kun anillee biyya deebee sheellee biyya deemuun kun anitti sheellee kana kiyya deemeen jee hedduu itti gammada maaliif namni biyya irraa bee ilmiin biyya alaa namni marraa baratu hin jiru biyya alaa namni ilmiin marraa qaru hin jiru gattaa'ee carraan hin jiru biyya keenyatti immoo ilmiin tuni nama gatteessee lafarratti qaraasuu dandeessa online qaraasuu dandeessa haalli biyya keenya mijaawaadha ilmii barsiisuudhaaf kanaaf sheekni keenya kana laaleeti biyya adda addaa deemee wanni biyya fi nama gahu hin jirtu jee dhufe warri Finfinneedhaa immoo isiniif kun carraa bareedaadha itti fayyadamuu qabdan ilmii rabbii deemtanii galaana achirraa kannamu irraa waraabbachuun carraa keessanii haa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni gartee haasawni sheekotii kun hin galiniif Islaam House jaati seena waraabbii Sheekh Muhammad Waadoodha
guututti buluugarra usuularraa riyaadarraa hanga gartee Bukhaarii Musliimii guutuu lachirra jira jechuudha. Sunana guutuutu jira. Kana jecha namni gartee haasonni amma himame kun isin hin galin Islaam House jettee akka as jala jiru kana jechuudha. Akka jalatti isin barreessitan kanatti Islaam House jettanii itti barreessitan sanboodaan isiniif galaa jechuudha. Kanaafuu warri naannoo Finfinnee jirtan baga gammaddan warri onlaayiniin eeysaa baran ilmi jabduu eeysaa harkana warri jettan kunoo ishee Maamawwaadoo dhufeeti biyya teessan biyya lafee teessan keessatti argama. Magaalaa Finfinnee keessatti argama. Kanaacha irraa baradhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.